Oduu hangafootatti naan eegala. Balaa lolaatiin lubbuun namoota 20 olii darbuun kan dhaga'ame yoo ta'u, taateen kun eessatti mudate akkamiin mudate kan jedhu bal'ina odeessa keenyaan qopheeffannee jirra. Kan isin biraan geenyu ni ta'a. Odeessa keenya kan biraatiin balaa abiddaa iddoo addaa Minalash Taraa jedhamuun beekamutti mudateen suuqiiwwan 41 fi manneen jireenyaa 4 barbadaa'uun isaanii dhaga'amee jira. Bal'ina odeessa kanaallee qopheeffannee jirra. Kan isin biraan geenyu ni ta'a. Odeessa keenya kan biraatiin faarfataa baay'ee jaallannuu fi kabajnu faarfataa Daawit Murgaa Tibbanaa ergaa ariifachiisaa dhaameetiin jira. Ergaa isaa maalirratti xiyyeeffata kan jedhu bal'ina odeessa keenyaan qabannee jirra. Kan isin biraan geenyu ni ta'a. Odeessa keenya kan biraatiin tokkummaa waldaa warra wangeelaa magaalaa Walisoo fi tajaajila barattootaa fi dargaggoota duraan dursa kennu waliin ta'uudhaan dargaggoota waldaa amantaa irraa dhufan 62 magaalaa Walisoo keessatti guyyoota lamaaf lallabaa wangeelaa sirnaa fi leenjii duukaa bu'umsaa sirnaan akka kennamu beeksisee jira. Bal'ina odeessa kanaallee qabannee jirra. Kan isin biraan geenyu ni ta'a. Odeessa keenya kan biraatiin namoonni bittaa fi gurgurtaa paaspoortii seeraan alaa irratti hirmaachuudhaan shakkaman 14 to'annoo jala ooluu isaanii dhaga'amee jira. Bal'ina odeessa kanaallee kan isin biraan geenyu ni ta'a. Odeessa keenya kan biraatiin mootummaa federaalaa bulchiinsa yeroo Tigraay waliigaltee Piriitooriyaa guutummaatti hojiitti hiikee hin xumurre jechuudhaan dubbate. Bal'ina odeessa kanaaf kanneen biroo qabannee jirra. Hanga xumura odeessa keenyatti turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Nagaa fi araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Hamma xumura qophii keenyaatti wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaatti kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu hin dagatina. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan Kiristiyaanummaa fi biyya keenya laallatan wayitaa addunyaarraa walitti qabaman kallattiidhaan akka isin qaqqabaniif isin gargaara. Yaada keessan koomentii irratti nu qooda. Like share gochuudhaanis guddina chaanaalii keenyaa keessatti gahee keessan ba'a. Kallattiidhaan gara odeessa keenyaatti wal wajjin hadabarru. Odeessa keenya jalqabaatiin naannoo Somaaliitti balaa lolaatiin lubbuun namoota 20 olii darbuun ibsamee jira. Bokkaa ulfaataa naannoo Somaaliitti roobeen lubbuun namoota 20 olii darbuun biiroon balaa tasaa ittisuu beeksisee jira. Bokkaa ulfaataa naannichatti mudatee hordofuudhaan lolaa cimaa iddoolee garaagaraatti mudachuusaa kan ibsame yoo ta'u, gaggeessaan biiroo ittisa balaa tasaa naannichaa obbo Bashir Arab wabeeffachuudhaan miidiyaa mootummaa gabaasee jira. Amma yoonaatti lubbuun namoota 20 kan darbe yoo ta'u, maatiiwwan 12,000 ol kan ta'an qe'ee irraa buqqaafamu akkasumallee beelladaa akkasumallee kanneen biroo yookaan ammoo qabeenya irrallee miidhaa cimaan qaqqabuunis gabaafamee jira. Balaa lolaa kana hordofuudhaan riqichii fi daandiiwwan garaagaraa hojiidhaan ala waan ta'aniif gargaarsi namummaa uummata kanaaf qaqqabuu malu danda'uu isaas ibsamee jira. Bokkaa naannichatti roobuu daraan dabalaa adeemaa waan jiruuf of duratti balaa lolaa kun dabalaa akka jirullee yookaan ni dabalas jedhamee sodaatameetiin jira. Odeessa keenya itti aanuun balaa abiddaa iddoo Minalash Taraa jedhamuun beekamutti mudateen suuqiiwwan 41 fi manneen jireenyaa 4 barbadaa'uun isaanii dhaga'ameetiin jira. Balaa abiddaa iddoo addaa Minalash Taraa jedhamuun beekamutti mudateen suuqiiwwan 41 fi manneen jireenyaa 4 barbadaa'uu koomishiniin hooggansa sodaa balaa fi abiddaa beeksisee jira.
Egaa balaa abiddaa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Addis Katama aanaa tokkotti mudate kanaan qabeenyaan barbadaa'ee dabalataan namoota jaarraa miidhaan qaamaa salphaan qaqqabuun kan ibsame yoo ta'u, balaa guyyaa dheengaddaa naannoo sa'aatii 7:26tti mudate kanaan suuqiiwwan 41 fi manneen jireenyaa 4 barbadaa'uu isaa EBC'n gabaaseetiin jira. Odeessa keenya itti aanuun faarfataa baay'ee jaallannuu fi kabaju faarfataa Daawit Morkaa dhaamsa ariifachiisaa dhaameetiin jira. Egaa dhaamsa isaas akkas jechuudhaan ibsee jira. Waldaan amantoota warra Wangeelaa Makaana Yesuus Dargee bara 1967 waldaa amantoota warra Wangeelaa Makaana Yesuus Naqamtee irraa dhalachuudhaan waggaa 49ffaaf hojii babal'isuu Wangeelaatii fi hojii misoomaa guddaa kan hojjette yoo ta'u, waldaan kun haala mijataa hin taane keessatti baadiyyaa fi magaalaa otoo hin jedhin ayyaaneffannaa guddaa akkasumallee dararaa guddaa keessa darbaa wangeelli mootummaa Waaqayyoo akka babal'atuuf gahee guddaa ba'achaa turtee jirti. Kanaanis milkaa'ina guddaa argattee jirti. Egaa amma immoo seera uumamaa boqonnaa 6:16 hanga 20 irratti hundaa'uudhaan ijaarsa galma waaqeffannaa boca maarkaba Nohii qabu ijaaruudhaaf gaafa guyyaa 25 ji'a lammaffaa bara 2016 dhagaa bu'uuraa keessee jirti. Kun egaa waan nama gammachiisudha. Waldaan kun waggoottan dheeraadhaaf ijaarsa irratti otoo hin ta'in babal'isuu wangeelaa irratti kan xiyyeeffattes yoo ta'u, amma immoo bal'ina amantootaa akkasumallee baay'ina amantootaa ishee kan madaaluu fi caalatti hojii wangeelaa hojjechuudhaaf kan ishee gargaaru ijaarsa sadarkaa isaa eeggatee eegalteetiin jirti. Maarree egaa kana beekuudhaan waldaa kana tumsuu warreen barbaadan lakkoofsa herreega baankii waldaa kanaa irratti waan dandeessan gargaaruudhaan ijaarsa seenaa qabeessaa fi akka biyya keenyatti illee boca jalqabaa ta'e kana keessaa qooda qabaadhaa jechuun jaalladhaa jechuudhaan egaa faarfataa Daawit Morkaa dhaamsa isaa maxxanseetiin jira. Egaa nutis gama keenyaan namooti ijaarsa mana Waaqayyoo kana bira dhaabbachuu barbaadan lakkoofsa herreega baankii isaanii iskiriinirra isiniif keenya akkasumallee lakkoofsa bilbilaaf illee iskiriinirra kan isiniif keenyu yoo ta'u, namootni gargaaruu barbaadan achirraatiin gargaaruu ni dandeessu jechuu jaallanna. Odeessa keenya kan biraatiin tokkummaa waldaa warra Wangeelaa Makaana Yesuus yookiin magaalaa Walisoo fi tajaajila barattootaa fi dargaggoota dura dursaa kennu waliin ta'uudhaan dargaggoota waldaa amantaa irraa dhufan 62 magaalaa Walisoo keessatti guyyoota 2 lallaba wangeelaa sirnaa fi leenjii duukaa bu'umsaa sirnaan akka kennamu beeksisee jira. Itti gaafatamaa olaanaan barattootaa fi tajaajila dargaggootaa walitti qabaan olaanaa Mulaata akka jedhanitti leenjiin kun onkoloolessaa 24 hanga agayyaa 25 galma waldaa amantoota wangeelaa Walisoo muluutti ni gaggeeffamaa jedhamee jira. Leenjii kana booda barattoota mana barumsaa sadarkaa lammaffaa magaalaa Walisoo irratti hundaa'uudhaan gamtaan barattoota kiristaanaa 5 tajaajila barattootaa fi dargaggoota duraan dursaa fi tokkummaa waldoota warra wangeelaa Walisoo waliin hojjetu itti fufuuf hundeeffames jedhanii jiru. Akkasumas kitaaba dargaggoota jaarraa 21ffaatiif jedhu dargaggoota karaa addunyaa guutuu ta'een agarsiisuuf waldaan amantii hundaan gargaaruudhaan akkasumallee gurgurtaadhaaf dhiyaateetiin jira. Kana malees egaa itti gaafatamaan yookaan ammoo walitti qabaan gamtaa waldoota warra wangeelaa Walisoo Paaster Salamoon Tarrafee dhimma isa kana irra deebuudhaan ibsanii jiru. Odeessa keenya itti aanuun namoonni bittaa fi gurgurtaa paaspoortii seeraan alaatti hirmaachuu shakkaman 14 to'annoo jala ooluu isaanii ibsamee jira. Namoonni hojmaata faddaala bittaa fi gurgurtaa paaspoortii seeraan alaa irratti hirmaachuudhaan shakkaman 14 to'atamuu isaanii dhaga'amee jira. Namoonni dhuunfaan hojjettoota tajaajila immigireeshinii fi lammummaa waliin ta'uudhaan bittaa paaspoortii alaa irratti haala mijeessuu shakkaman yakka malaammaltummaa shakkaman egaa guyyaa kaleessaa to'annoo jala ooluu isaanii dhaga'amee jira. Poolisii Federaalaa tajaajilli odeeffannoo fi nageenya biyyaalessaa fi qaamoleen nageenya biroo waliin ta'uudhaan shakkamtoota kanneen to'achuu isaanii ibsanii jiru.
hanga ammaatti namoonni lammiilee sanada malee karaa seeraan alaa biyya akka ba'anii fi gara biyya keessaa akka seenan haala mijeessuuf shakkaman 60 to'annoo jala ooluu isaanii ibsamee jira. Namoonni hojmaataa faddaalummaa seeraan alaa kana keessatti hirmaachuu shakkamanii to'ataman kunneen guyyaa boruu mana murtiitti akka dhiyaatanis ibsamee jira. Odisa keenya kan biraatiin mootummaa federaalaa bulchiinsa yeroo Tigraay walii galtee Pretoria guutummaatti hojiitti hin eegne yookiin hin xumurre jedhee jira. Bulchiinsi yeroo Tigraay walii galtee mootummaa federaalaa fi loltoota Tigraay gidduutti Pretoriyaatti mallatteeffame guutummaatti hojiitti hin eegne jiraachaas hin jiru sabquunnamtiin federaalaa ibsee jira. Meeshaaleen waraanaa sasalphaan hiikkachiisuu fi raayyaa ittisa biyyaatiif dabarsanii kennuu irratti hanqinni jiraachuunis ibsamee jira. Waggoota dheeraadhaaf kiristaanonni miidiyaalee ittiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa YouTube Kiristaan Miidiyaa subscribe, like, share godhaa. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattoota Kiristiyaan miidiyaa odeessii wayitaawaa nuyi yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanumaan gaammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuu fi mallattoo beelii sana fuulduratti sinii bawwaala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu hin dagatina. Yaada keessan koomentii irratti nu qoodaa like share gochuudhaanis guddina chaanaalii keenyaa keessatti gahee keessan ba'a. Sa'aatii muraasaa booddee odeeffannoo kiristaanummaa gara birootiin hamma deebinee wal arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Gooftaan hunduma keessanuu isin haa eebbisu.